Ashama akkam jirtu har'a sagaa akkuma yeroo kaanii mata duree adda biraa irratti barnootaan qabadhee dhufaa jira. Barnoota irra qabadhee jiru gaaffii karaa keessaa naa dhufe kan da'umsa booda marsaan laguu yoom deebi'a akkasumas immoo marsaa laguu da'umsa booda ilaalchisee maal beekuu qabna kan jedhudha. Mee da'umsa booda marsaan laguu yoom deebi'uu qaba akkasumas immoo dabalata maal beekuu qabdu kan jedhu akka armaan gadiitti hin kaasa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Asumaan gara barnoota kootti seena. Da'umsaa booda marsaan laguu yoom akka deebi'u kan murteessu wantoota lamadha. Kan jalqabaa wanti kun namaa namatti garaagarummaa qaba. Haadha tokko haadha biraa biratti garbiraan immoo daa'ima harma hoosisuuf dhiisuu haadha sanaa irratti kan hundaa'udha. Haati sun daa'ima harma hoosisaa jirti moo harma hoosisaa hin jirtu kan jedhu jechuudha. Haati tokko deessee gonkumaa daa'ima harma hoosisne yoo ta'e marsaan laguu torban 6 hanga torban 8 gidduutti deebi'ee dhufa. Daa'imman harma hoosisaa hin jirtu taanaan aannan foormulaa aannan garbiraa kennaa jirti taanaan 6 lama gidduutti deebi'ee dhufa jechuudha yeroo hedduu marsaan laguu. Haa ta'u malee daa'ima sirriitti harma hoosisaa jirti taanaan exclusive breast feeding kan jedhamu. Daa'ima ishee guyyaa jalqabaatti kaasee sirriitti harma hoosisaa jirti taanaan hanga ji'a 3 hanga ji'a 6 turuu mala yeroo hedduu. Yeroo hedduu hanga ji'a 6 turuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkollee turuu danda'a kan jedhan jiru. Kanaaf daa'ima harma hoosisaa jirti taanaan hanga ji'a 6 ji'a 7 ture kun noormaaliidha jechuudha. Haa ta'u malee darbees osoo hin beekin ulfii uumamuu danda'a waan ta'eef mallattoon ulfaa jiraannaan cheek ta'uun barbaachisaadha. Dabalataanis kan beekuu qaban maadha. Tariitti da'umsi sun ciniinsuun kan raawwate yoo ta'e karaa gadameessaa deessee taanaan karaa sirrii marsaan laguu torban 6 torban 8 keessatti yoo deebi'ee dhufe tampooneedii fayyadamuu qaban yookaan paadii fayyadamuu qaban. Sababni isaas osoo qaamni saalaa sirriitti hin fayyin paadii fayyadamuun rakkoo cimaa fiduu mala. Dhibee baakteeriyaa staaforas jedhamuun dhufu kana fidee hanga lubbuutti dhibee cimaa geessuu mala jechuudha. Kanaaf marsaan laguu da'umsaa booda ji'a 2-3 keessatti dhufnaan osoo qaamni saalaan fayyin dhufnaan fayyadamuu qaban jechuudha paadii. Akkasumas ji'a muraasa jalqabaa marsaan laguu da'umsaa booda dhufu dhaabbataa ta'uu dhiisuu danda'a. Turee dhufuu danda'a, baay'atee xiqqaatee dafee dhufuu danda'a jechuudha. Irregular kan ta'edha. Sababa inni turuufis maaliif tura? Da'umsaa booda maaliif ture jennee ilaalle kan jalqabaa gadameessi bakka duraatti deebi'uu qaba marsaan laguu dhuguuf. Sheeppii isaa istiraakcharii isaa jalqabaa qabaachuu qaba jechuudha. Lammaffaa immoo kanneen harma hoosisan sababa qaamni isaanii hormoonii aannan oomishuuf gargaaru kan piroolaaktiin jedhamu oomishuuf hormooniin piroolaaktiin kun immoo maal godhaa akka hanqaaquun hin gadhiifamne akka ovuleeshin hin jiraanne taasisa. Ovuleeshin hin jiru taanaan immoo marsaan laguu hin jiru jechuudha. Kanaaf sababa kan lamaaniif tura jechuudha da'umsaa booda marsaan laguu. Qabxii dabalataa tokkos kan hin kaasuu barbaadu da'umsaa booda yeroo marsaan laguu isaanii eegalu jijjiiramni hormoonii qaama haadhaa keessatti waan dhufuuf hagi harmi isaanii aannan oomishu ni jijjiirama. Hangi aannanii xiqqaachuus dabaluus danda'a. Akkasumas immoo dhandhamni aannanii kan daa'imatti jijjiiramu waan ta'eef daa'imni tarii yeroo muraasaaf aannan diduu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti barnoota qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.